Telegiraama irraa kaasiitiin faayidaa guddaa qabu. Kan namni martinuu sirreeffachuu qabata akka isin barsiisaa. Telegiraama lakkoofsa isin banattaniin akka namni biraa hin agarree haala kamiin akka dhokfachuu dandeessan. Akkasuma telegiraama irra yeroo onlaayinii irra jirtanuu namoota onlaayiniitti isin argaa jiranuu haala kamiin akka filachuu dandeessan. Onlaayinii keessan akka namni isin agarree haala kamiin akka dhokfachuu dandeessan jechuudha. Sa'aatii isin onlaayinii seentanii fi sa'aatii isin irraa baatan telegiraama irraa namna isin arguu danda'a jechuudha. Kabiraa footoos telegiraama irra kaawwattan eenyu tokko arguu danda'uu fi akkasuma telegiraama irraan yeroo telegiraama irraan gaa osoo bulookii jaa nama hin galchin haala kamiin akka namni isin hin dawwalle gochuu dandeessan jechuudha. Yoo barbaadan dhuftanii oonii gochuu dandeessu. Akkasuma yeroo barbaadanitti akka namni dawwalee isin arganne gochuu haala itti dandeessan isin barsiisaa jechuudha telegiraama keessaa. Kana isin agarsiisa namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo irra dhaggeeffatan laayikii tuquun eegala. Akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheerii godhaa isiniin jedha guruppii adda addaa irratti. Telegiraama irra ni seentu jechuudha. Telegiraama irra seenuudhaan yoo piinii qolfattan piinii isin gaafata. Telegiraama irra seentanii haala kanaas isin basa. Ganjallaa kana wantoota afurtu jedhanii chaatii, kontaantiidhaa fi koolmiidhaa fi piroofaayilii keessatti mul'ata jechuudha. Piroofaayilii keessan bira ta'u ganjallaa ta'u gubbaa ta'us bakka siitingiin kun jirtu tuquudhaan siitingiin ni seentu jechuudha. Yoo ganjallaa jiraate ganjallaa yoo piroofaayilii keessan irra jiraate immoo piroofaayilii keessa irra tuquudhaan siitingii irra tuqxanii eessaraan keessin kana hunda sirreeffachuu dandeessanuu private secret bakka itti kaaqatu tuquudhaan keessa ni seentu jechuudha. Achirra geessentanii haala kanaas ni banaa. Asirratti ol xaa'uudhaan gaa inni awwalaa kun pooyin nambariidha. Lakkoofsa bilbilaa telegiraama banattan eenyutu arguu danda'a jedhu irra tuquudhaan keessa geessentanii wantoota sadii ni baasa. Asirratti everybody fi my content dhaaf nobody dha. Everybody jechuun namoota hunda jechuudha. Telegiraamira lakkoofsa isin telegiraamii banattan namni hundinuu akka arguu danda'u jechuudha. Namni telegiraama fayyadamu martinuu arguu danda'a jechuudha. Lakkoofsa keessan namni qabu. Inni lammaffaa my content nama lakkoofsa qabdanuu fi lakkoofsa keessan qabu qofatu telegiraama keessa arguu danda'a. Content isin lakkoofsa bilbilaa seefii godhattanii bilbila keessaa qabdantu lakkoofsa bilbilaa keessanii telegiraama irratti arguu danda'a jechuudha. Inni walakkaa kun. Inni sadeessaa noobadiin namni takka akka telegiraama irratti lakkoofsa bilbilaa keessanii hin agarre jechuudha. Nama isin kennitaniin malee yookaan immoo nama isin telegiraama keessaa yookaan lakkoofsa keessan fudhatee isinii bilbile malee namoonni takka ittiin telegiraama irra seenanii lakkoofsa keessan arguu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu haala kanaan lakkoofsa kan dhokfachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu isin waan barbaadde irra kaawwattu jechuudha. Isaa walaa kana noobadi irra kaawwachuudhaan namni takka lakkoofsa bilbilaa telegiraama banattan arguu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaa laastisii onlaayinii yeroo isin telegiraama seentan inni isin sirreeffachuu qabdu isa kanaa jechuudha. Namoonni onlaayinii telegiraamaa dhokfachuu barbaadan yeroo telegiraama irra seentan nama isin argu filachuu dandeessu. Everybody'n nama hundadha akka isin argu barbaadan isaa walaara kaawwattu. My content jechuun nama lakkoofsa qabdanu lakkoofsa keessan qabutu isin argaa jechuudha. Yoo isa lammaffaa kaawwattan inni kun nobody dha. Yeroo telegiraama seentanii fi yeroo isin seentanii irraa baatan akka inni mul'isu barbaadan asa walakkaa keessa kaawwattu. Nobody yoo keessan sa'aatii isin onlaayinii irra yookaan immoo sa'aatii isin telegiraama irra seentanii baatan namni takka isin arguu hin danda'u jechuudha. Isa kanarra yoo kaawwattan ganjallaa kaawwattanii asirratti fakkeenyaaf haala kanaa yoo kaa'ame haala kanaa isa walakkaarra yoo kaawwattan isa walakkaatti odeeffattan ganjallaa kana siitingiin lamatu jira jechuudha. Always share fi asirratti never share. Never jechuun uumaa takka always jechuun namoota telegiraama irratti kontaantiin keessan akka isin arganu heeyyamii jedha yookaan namni lakkoofsa keessan qabu akka telegiraama irratti isin argu jechuudha. Kanaafuu noobadii yoo keessan namta akka isin agarre noobadii kun namta akka isin arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kana yoo ofii gootan isii kana yoo oonii taatee jiraatte haala kanaan oonii taatee yoo jiraatte ofii gootu jechuudha. Siitingitti kana yoo isin ofii gootan haala kanaan ofii gootan namni yeroo isin barreeffama namaa barreessitan barreeffama sana namni sun dubbisuu dhiisuu isin agartanu. Fakkeenyaaf namni takka barreeffama isin ergee barreeffama sana yoo isin dubbiftanii yookaan sagalee isaa dhaggeeffattan akka isin dhaggeeffattan namni sun baruu hin danda'u jechuudha. Kana yoo haala kanaan ofii gootan yoo isin oonii gootan immoo nama yeroo barreeffama yookaan sagalee adda addaa namaa qabdan namni sun sagalee isaa yoo dhaggeeffate akka namni sun sagalee isaa dhaggeeffate baruu dandeessu jechuudha. Isinis yoo oonii gootan namoonni biroos yoo isin ergan sagalee akkasii sagalee isaa dhaggeeffatan yookaan barreeffama isaa dubbiftan baruu danda'a jechuudha. Kanaaf haala barbaadetti fayyadamtu. Yoo dhiqata oonii gochuu barbaadan yeroo isin kana oonii gootanuu gubbaa irratti mallattoo raayitii jirti. Raayitii kaa tuquu hin dagatinaa. Raayitii gootan malee seefii isiniif hin godhu jechuudha. Kanaafuu haala barbaadaniin itti fayyadamuu dandeessu jechuudha telegiraama irraa kan. Inni sadeessaa piroofaayil footoodha. Footoo piroofaayilii keessanii eenyutoodha. Footoo isin telegiraama yookaan piroofaayilii keessan eenyutu argaa eessa jedhu my contentiin nama lakkoofsa keessan qabu. Kan akka barbaadde irra kaawwattan rakkoo qabu. Footoo telegiraama irra kaawwattan piroofaayilii keessan eenyu akka argu filadhuudha. Waan barbaadan filachuu dandeessu. Noobadii yoo keessanis yookaan immoo isa kana my content irra kaawwattanis rakkoo qabu jechuudha. Kun footoo telegiraama irra kaawwattan piroofaayilii keessan eenyutu akka arguu danda'u jechuudha. Yoo irra kaawwattanii kaatan fakkeenyaaf irra kaawwattan yookaan immoo waan barbaadde irra kaawwattan osoo mallattoo raayitii kaan tuqee irraan bahinaa yoo mallattoo raayitii kaan tuqxan malee seefii isiniin godhu jechuudha. Kanaafuu kan barbaadde irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Kana haala kanatti fayyadamaa waan barbaadan. Kan biraa inni asirratti isin agarsiisu gaa irraa olee kan ol xaa'uudhaan
footoo taanee inni kun forward message message eenyus ni erguu danda'a. Inni sadeessaa kun telegiraama irratti message eenyus ni erguu danda'a. Asirratti namoota hundan jedhanii isin waan barbaadan filachuu dandeessu. Nama message isinitti ergu telegiraama irraan eenyu akkasii barreessu, eenyu akkasii ergu everyone my contact fi nobody dha. Namni akkan ergu jechuun nobody jechuun my contact jechuun akkuma nama isinitti hime lakkoofsa keessanii fi nama lakkoofsa qabdanudha jechuudha. Kan barbaadan filattu nama message isinitti barreessu. Inni sadeessaa sirreeffachuu qabdanuu koolmii jechuun nama isinii bilbiluu telegiraama irratti filachuu dandeessu jechuudha. Namoota telegiraama irraan isinii bilbilan yoo isin rakkisan akka jarri isin hin dawwalle gochuu dandeessu. Dhuftanii yeroo takkaaf asirra keessanii sii kana raayitii kaatu yeroo isin tuqxan noobadii yoo keessan namni akka isinii bilbiluu hin danda'u jechuudha telegiraama irraan. Namni lakkoofsa keessan qabu, namni lakkoofsa keessan hin qabne yoo lakkoofsa keessa fudhates telegiraama irraan barreeffama malee dawwalaa isinii dawwaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu yoo asirra keessan nama lakkoofsa keessan qabuu fi isin heeyyamtanii fi yookaan nama lakkoofsaa qabdantu isinii dawwaluu danda'a jechuudha telegiraama irraan. Everybody yoo keessan immoo namoonni hundinuu isinii dawwaluu danda'u jechuudha. Kan barbaadde irra kaa'uudhaan gubbaa kaara raayitii yoo tuqxan raayitii si kaa tuquudhaan sana booda raayitii isinii ta'a namni takka waan barbaadan yeroo barbaaddetti dhuftanii waan barbaadan asirra keessanii raayitii gochuu dandeessu jechuudha. Akka namni isinii dawwalu yoo barbaadan. Kanaafuu kanaaf haa barbaadan filattu jechuudha. Isa koolmii kanaa jechuudha. Kanaafuu siitingiin telegiraamaa baay'eetu jira as keessaa jechuudha. Inni telegiraama irraa siitingii kana haala kanaan sirreeffadhaa itti fayyadamaa isin jedha. Namni telegiraama fayyadamtan hundi keessanuu haala amma isin agarsiisan sirreeffadhaa itti fayyadamaa isin jedha. Asumarraan telegiraama kana irratti namoonni chaanalee kana hin beekne chaanalii telegiraama kana join gochuun dagatanaa chaanalii kana join gochuudhaan guyyaa guyyaatti barreeffamaa fi gaafii qabda jedhatti gaafachuu barreeffamoota adda addaa waan barbaadda jedhatti barreessuu dandeessu isin jedha. Haala kanatti fayyadamaa join godhaatee ajjaatti na hordofaa isiniin jira. Haala kanatti fayyadamaa isiniin jira telegiraama irraa akkasuma wantoota bilbila irraa isiniin galle yoo jiraate komenteetti gaafadhaa. Viidiyoon irraa asumatti dhaabata. Kutaa itti aanuun hanga walitti deemutti nagaan tura. Sabiskiraayibii, laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa.